Hi, daawwattoota viidiyoo kanaa. Viidiyoo kana kan inni hojjedheef akkamitti YouTube irraa viidiyoo tokko appilikeeshina tokkoon dhala akkamitti koompitara laaptooppii amma moobaayila keetirratti akkamiin waraabachuu dandeessa kan jedhu irraa ka'eeti. Viidiyoo kana duraa fi duubaan jalqaba irratti akkaataa itti laaptooppii amma koompitara irraa waraabbattu kan agarsiisu yooniif ta'u, lammada garuu akkaataa itti moobaayila keetirraa appilikeeshina tokkoon dhala viidiyoo waraabbattu kan agarsiisudha. Walumaan nu hordofaa. Jalqaba biroozara keenya banachuu qabna. Biroozara adda addaa naaf ati biroozara adda addaa fayyadamuu malchiisa. Hangaruu asirratti Google Chrome dhaan fayyadamu jira. Google Chrome kiyya kanaan YouTube gizeen akkana bana jechuudha. Eegasii viidiyoon barbaadu kana kilikiin godha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Viidiyoo barbaadu erga kilik gootee akkamitti as ta'e booda viidiyoo isa daawunlood godhachuu barbaadde erga akkattiin booda viidiyoo isa san liinkii isaa kan magariisa fakkaatu achi gubbaatti buluu jechuu kiyya kan inni akkanatti buluudhaan achi gubbaatti mul'atu kana isa kana liinkii kana erga akkattiin booda iddoo https://www.youtube jiru kana iddoo ifi YouTube jidduu SC lama galchite jechuudha. As jidduu SC lama barreessine bakka dootii fi YouTube jiru kana jidduu SC lama akkana barreessine ergasii kilik goona jechuudha. Amma enter goota amma kilik goota waa xiqqoo obsita. Eegasii gaa akkanatti haala kanaan viidiyoon keenya nuuf dhufa jechuudha. Iddoo kana eegasii booda iddoo download video in browser jiru kana kilik goona jechuudha. Waa xiqqoo obsina. Eegasii booda asirraa filannachuu viidiyoo barbaannu gosa nuti daawunlood godhachuu barbaannu kan MP4, MP3 akkasuma yooniif dabalata barbaadde idduma kanatti ta'e jechuudha. Ammas asii filatte jechuudha. MP4 asii filatte hunda isaa jechuudha. Erga filatte booda iddoo kana touch gootee download goota kan ammoo X goota akka haala kanaan viidiyoo kan ka'e download gama foldera keetitti download siitaa jechuudha. Akkuma mul'atu asirratti viidiyoon kun akkanatti haala kanaan download naaf ta'u jira jechuudha. Okay, asirratti moobaayila keetirratti yooniif iPhone akkasuma taabileetii irratti viidiyoo YouTube irraa appilikeeshina tokkoon ala waraabbachuudhaaf karaa gabaabaan si agarsiisa. Appilikeeshina tokko si hin barbaachisu. Mee gama hojii haa imallu. Okay, YouTube isa kanaan banuu hin qabnu. Isa amma qalama diimaa irra jiru kanaan banuu hin qabnu. Dirqama biroozara Google Chrome fayyadamuu qabna jechuudha. Amma Google Chrome isa kana amma Google kana isa kana lamaan keessaa tokkoon bannee ergasii booda YouTube jennee keessatti barreessina jechuudha. YouTube jennee erga keessatti barreessine booda garuu erga YouTubein akka nu dhufee booda YouTube isa kana jechuudha. Isa kana kilik goona jechuudha.
ergasiin booda akkanatti YouTube nu dhufa jechuudha. Amma gaa YouTube keessa search goona jechuudha viidiyoo ati barbaaddu kan download godhuu barbaaddu search goote jechuudha. Mee isuma kana mee kilikaa godhu meen. Okay, amma asirratti wanni barbaachisan kan sirriitti na hordofuu qabdu jechuudha. Amma viidiyoo kana appilikeeshina tokkoon ala osoo appilikeeshina tokko hin fayyadamne download godhuu barbaanna jechuudha. Kanaaf jalqaba iddoo kana ni gartan iddoo liinkii viidiyoo kanaa iddoo jiru gubbaarra jechuudha. Kanatti iddoon amma akkatti qalamaan isin agarsiise kana iddoo kana keessa iddoo kana ni gartan https://m.youtube.com barreessaadha. Akkasuma barreeffamni biraatis boodarra jira. Amma asirratti maal goona kilik goona liinkii kana kanatti liinkii kana gisee kilik goone liinkii kana jalqabarraa akka nu mul'atu akka http kun nu mul'atu goona jechuudha. Jalqabarra goona jechuudha kanatti. Okay. Amma liinkii kana harkaan kilik goona jechuudha kanatti. Yeroo kilik goonu iddoo kana dhufna iddoo https://m. kan jiru kana guututtuu x goonee haynee youtube.com kan jedhu fi liinkii isa boodaa kana hambifna jechuudha. Asirratti liinkii barreeffama duraa san yeroo haynu youtube kan jedhu kana isa duraatti s lama barreessina double s jechuudha. Amma asirratti kan nu mul'atu youtube.com eegasii booda liinkii isaa jechuudha. Liinkiin keenya kan achii booda garagara ta'uu malchise viidiyoon hundinuu adda adda jechuudha. Garuu asirratti hundinuu nu tokko qaba. Asirratti youtube.com kan jedhu kana flash watch kan jedhu kun tokko wal fakkaachuu qaba jechuudha keenyaaf keessinis. Asirratti itti ida'uu qabna jechuudha. Ergasii booda next jennaan goo jennee barbaanna jechuudha. Search goona. Ergasii gaa asitti akkanatti haala kanaan viidiyoo kun sii dhufa jechuudha. Save from net siin jedha. Ergasii booda iddoo kana ni gartan iddoo kanarraa yoonii fi high quality download godhatta jechuudha. Iddoo kana tuqxee download goota jechuudha. Yoonii fi mp3 barbaadde immoo iddoo kana touch goota jechuudha. Iddoo kana tuquudhaan akkanatti barbaadda. Ammas yoonii fi hedduu filachuu barbaadde idduma kana ammas tuqxee akkana gaddeemtee filattee viidiyoo kan kee mp3 akkasuma viidiyoodhaan akkasuma audioodhaan akkasumatti webi bm'dhaan akkasitti download goota jechuudha. Eega kana filatteen booda isa barbaaddu sana tuqxee eegasii iddoo download jedhu kana kilik gootee haala kanaan iddoo kana kilik gootee haala kanaan mobaayila keetirraa appilikeeshina tokkoon ala viidiyoo yuutuub irraa daawunlood godhachuu dandeessa jechuudha. Viidiyoon kun si fayyada jee yaada. Baay'ee galatoomaa. Facebook akkasuma yuutuubii keenya Oromoo Software Tech kan jedhu kana subscribe akkasuma like nuuf godhaa. Galatoomaa waan daawwattaniif.